yeroo ishiin ciccirta akkam tagar yeroo ishiin ciccirta arginaas gaafa deeme jiini torba afaan oromootiin maal jedhamame jechuun wanti amma fakkeenyaaf nama baay'eetu tokko jechuudha namoota baay'eetu tokko jedhaa waan deemu namoota baay'eetu tokko Ashama harka fuune warreen OBN Cyber Media irraa sagantaa qorqalbii hordofaa jirtan sagantaan qorqalbii keenya jalqabeera sagantaa qorqalbii keenya har'aatiin ammoo gaafiiwwan sammuu namoota qoruu danda'an namoota gaggaafataa isin biraan geenna isinis bakkuma jirtanitti karaa saanduqa yaadaatiin gaafii keenya yaaluun dagatinaa isiniin jenna OBN Afaan Oromoo Plus karaa Facebook keenya YouTube keenya ammoo OBN Oromiyaadhaan hordofuu dandeettu kanneen biroofis qooda gaafiin har'aa maaluma ta'a laata walumaan kan ilaalu saana nu jalaan afinaan akka xumuraatti affeerra keenya taati kottaa Akamat. Naga. Fayyada. Wala birri mee maqaa kee? Asraatiin jedhama. Sirni ol kaas kaasraati. Waan nyaanne? Nyaata isa nyaatee dhuftee hoo? Nyaata kan ganamaa nyaadde ammas. Ammas dabalatu barbaada? Asraat eenyu jedhamti? Lammiin jedhama. Asraat akamat. Fayyada gaafii beekumsa olii galaati dargaggoota akka keetii gaafanna. Yeroo dhuma si gaafadhu qalbifachuu qofa gaafataa jechuudha. Akkas jedha gaafiin namichi tokko guyyatti yeroo hedduu rifeensa haadaa oolu. Garuu rifeensi isaa hin muramne dheeraadhuma. Akkamitti ta'eme? Haadaa oola. Namichi guyyatti yeroo hedduu rifeensa haadaa oolu. Garuu rifeensi isaa hin muramne dheeraadha. Namicha kan akkamitti ta'eef mee rifeensi isaa? Silaayyuu haadaa oola. Kanuma si fakkaatee mira akkam qabu? Gaafiin isaa ulfaataadha. Sitti ulfaate? Injime? Irra darbiluudha? Kana irra darbe. fakkeenyaaf nama baay'eedha waan sirreessuu fi gabaabsuu dhiisuu danda'a hundaaf gabaabsuu dhiisuu danda'a kanaaf soo akkas ta'uu danda'a kanaafuu nama hundaaf sirreessa ka isaa sirreessa moo kan namaa sirreessa kan namaa sirreessa kanaafuu namichi kan namaa sirreessa waan ta'eef kan isaa sirreessuu hin danda'u sirreessuu hin danda'u ogeessa rifeensaa ta'a namni kun ogeessa rifeensaa ogeessa rifeensaa ta'a namni rifeensa yeroo hundaa guyyaa irraa kuni ogeessa rifeensaa sila ta'eefu kan isaati kan nama aadaa ture jechuudha. Kan namoota muramadee kan sarratti hin xiyyeeffanne. Kanaafuu kan namoota muraa wala waan ta'eef namoota sirreessaa walaa jechuudha. Tarii rifeensi isaa kuni muraa oolatee kuni qirxii waan jedhamu baasfachuu danda'a. Natti fakkaata malee rifeensa isaa normaaliidhuma mursiiseera jechuun danda'ama natti fakkaata. Kanaafuu maal godhaa wala jechuudha. Inumaa naadu? Inumaa naadu ta'a malee naadan jedhamu. Akkas hin jedhamu jechuudha. Jiini torbaffaan afaan Oromootiin maal jedhama? Jiini torbaffaan onkololeessa. Onkololeessa. Akkasii? Ara Yuusuf sirriitti kan dubbatu. Akkasuma namoota. Onkololeessa. Jiini torbaffaan afaan Oromootiin onkololeessa jedhama. Jesus. Kana irra. Beetu? Muddee moo onkololeessa? Kamii lamaan keessa? Muddeedha. Muddee. Kanaafuu jiini torbaffaan afaan Oromootiin muddee jedhama jechuudha. Akkasuma adame? Garuu ta'innaa waan jedhuudha malee raafadheera waan ta'eef. Kamiin lakkoofta garooti yeroo lakkoofta ji'oota kanneen gaafa lakkooftu guddatti kamii afaan kamiitiin beektu? Nuti. Biteetes. Biteetes. Kanaafuu jiini torbaffaan afaan Oromootiin biteetes jedhama jechuudha. ji'a torbaffaan guyyaa ji'a torbaffaan Ji'a torbaffaan maqaan jiraamti? fulbaana akkasuma? waan akkasuma fakkaata Kanaafuu jiini torbaffaan fulbaana jedhama jechuudha afaan Oromootiin. Sirriidhuma? sirnatti fakkaata Itti amantee? Hin danda'u. Kanallee hin danda'u. Maaliin lakkoofta qofa? Biraa darbamu. Gareen guchiin miseensaa kudhan qabu tokko dirree tokko keessa jiru. Eessi. Garee guchii kurnan sana keessa afur yoo balali'an meeqatu achitti hafame? Garee guchi. Garee guchii miseensa kudhan qabu tokko dirree tokko keessa jira. Dirree tokko keessa jiru. Isaan kurnan kana keessa afur yoo balali'an meeqatu dirree sanatti hafe? Miseensi silaayyuu walirraa nafu waan ta'eef waluma faana ka'a. Hundi nama balali'a afurtu qofa balali'eesiin jedha nam. Afur akkamitti hafaree sila miseensi ta'eef walumaan deema. Walumaan deema. Miseensa miti. Kanaafuu kudhannan nuun balali'eeri? Fulanii nuun bala. Guchiin ni balaliiti garuu? Guchiin? Guchiin ni balaliiti na fakkaate. Ni balaliiti? Akkas na fakkaate. Guchiin hin balaliiti durasa. Hin balaliiti. Guchiin. Hin balaliiti. Kanaafuu guchiin ani si gaafachaa jira gaa'aati. Akka ishiin balaliitu yoo dhan beeku.
Hin beeku akkasiin balaliiti. Kanaafuu balaliitu taate. Een dabaliiti. Guchiin balaliitu taate. Fiddi malee balaliitu taate. Kanaafuu deebiin guchiin balaliitu taate jechuudha. Jaa. Akkasuma. Isa sejaata. Guchiin balaliitu garuu. Balali'uu dandeechi xixiqqoon. Natti fakkaata garuu. Naannoo keenya guchiin hin jiru daakiyyee malee. Daakiyyeen balaliitu garuu. Bishaan daaktis hin balaliitis. Kanaafuu guchiinoo. Guchiin. Balali'uu ma dandeette taate? Hin balali'uu. Hin balali'uu. Ana nagaa battaa fure. Kanaafuu jaafee taate. Baalli waan qabuuf balali'uu danda'a garuu. Kanaafuu jaafee. Jaata. Jaata beektaa? Jala sarartee asirraati. Sirriidhuma deebistee? Of hin dhabsiisinii. Yoo dhabame isaa dhabamu. Dhabamaa ta'u. Afuriin balali'uu kanaaf haftee isaati jechuudha. Jaataaf. Akkasuma. Kudhanii miti jalqaba. Kurnan keessaa yoo afur deeman. Kanaafuu afur irraa dhistee kudhan jahaa jettaati. Jaataaf. Kudhantu jira. Isaan keessaa afur yoo balali'an jaataaf. Jaataaf. Akkasiiree. Hiikkaan jechama arraba dheerata jedhu maalime? Abaluun sun arraba dheerata gaafa jedhan maal jechuudha mee? Nama arrabsa yookaan waan dubbatu wayii nama eegganna wayii. Ni xiqqoo sirreeffadha. Xiqqoodhuma si. Arraba dheerata jechuun bakka haasa'a baay'isaa. Kanaafuu abaluun sun arraba dheerata gaafa jedhan haasa'a baay'isaa jechuudha. Arraba dheerata jechuun nama baay'ee dudubbachuu jaallatu. Yookaan immoo nama jechaan fa'aa nama tuquu namoota akkasiitti fa'aa shakkama saayikooloojikootti akkasii. Arraba dheerata jechuun bakka walumaa galatti beekuu hin dandeenye. Namni sun arraba dheerata jechuudha. Arrabni isaa fagoo deema waan jedhamu kan nama baay'ee tuqaa jechuudha. Fageenya dheeratee nama arrabsa. Inni nama dheeree nama arrabsa. Arraba dheerata jechuun wanti amma fakkeenyaaf nama baay'eetu tuttuqa jechuudha. Namoota baay'eetu tuttuqa. Jedhaa waan deemu namoota baay'ee tuttuqa. Kanaafuu namoota baay'ee tuttuqaa jettaati. Akkasuma. Arraba dheerata jechuun bakka dafii waan isaan geenne keessa seenee dubbii waliin dhaa jechuudha. Kanaafuu haasaa. Haasaa wayiiti jechuudha namni kuni bakka basaastus ta'a laal. Kanaafuu haasaa baay'ataa akka Haasaa baay'atee. Daawwattoota keenyaa sagantaa qorqalbii keenyaa har'aatiin gaafiiwwan namoota gaggaafataa turreen akka bu'aaraa jirtan abdii qabnaa. Gaafii qorqalbii keenyaa kaa hedduu gaafataa turre namoonni deebiiwwan garagaraas nu deebisaa turani. Gaafii qorqalbii har'aaf qindeeffanne keessaa inni jalqaba akkas jedha. Namtichi tokko guyyaatti yeroo hedduu rifeensa haadaa oola. Garuu rifeensi isaa hin muramne dheeraadha. Akkamitti ta'e kun jedhee namoota gaggaafataa ture namoonni waan garagaraa na deebisaa turani. Namichi rifeensa isaa muraa oole osoo hin taane namootaaf rifeensa sirreessaa waan ooleefi kanaaf rifeensi isaa dheeraa ta'edha jechuudha. Deebiin ammoo rifeensa namaa sirreessaa oole malee kan isaa haadaa yookaan muraa hin oolle waan ta'eef akkasii ta'a jechuudha. Gaafiin lammaffaan immoo jiini torbaffaanii afaan oromootiin maal jedhama jedhee namoota gaggaafataa ture. Namoonni hedduun isaanii naan deebisnee ji'a kana maqaa garagaraa naan jedhaa turanii. Jiini torbaffaan afaan oromootiin bitootessa jedhama jechuudha. Gaafiin itti aanu immoo gareen guchii miseensa 10 qabu tokko dirree tokko keessa jiru. Gareewwan kana yookaan garee kurnan kana keessa 4 yoo balali'an achitti dirree sanatti guchii meeqatu hafee jedhe namoota gaggaafataa ture. Namoonni hubannoo dhabuurraa 10 keessaa 4 hir'ateef 6 hafee waan garagaraa na deebisaa turan jechuudha. Guchiin amalumaan hin balaliitu jechuudha. Keessumaanuyyuu ulfaatina guddaa waan qabaniif balali'uu hin danda'anii samirra balali'uu hin danda'anii achumatti deemuu danda'an malee balali'uu hin danda'an waan ta'eef kanaaf guchiin lakkoofsa isaanii hir'isuu osoo hin taane guchiin amalumaaniyyuu hin balaliitu kan jedhu ta'a jechuudha. Deebiin gaafiin dhumaa immoo jechama hiika jechama kana naa deebisaa jedhee namoota hedduu gaggaafataa ture. Hiikaan jechama arraba dheerata jedhu maalidha? Yeroo baay'ee amma namoonni ebaluun sun arraba dheerata jedhanii yeroo haasaantu mul'ata waan ta'eef arraba dheerata jechuun maal jechuudha kan jedhee gaafadheefi haasawa baay'ata yookiin dubbii baay'isaa irra deddeebiin namoota haasaya jaallatan amma haasa'an amma dudubbatanii arraba dheerata gaafa jennu namoota haasaya baay'isan yookiin
haasaa baay'ata yookiin dubbii baay'ata kan jedhu ta'a jechuudha. Gaafii waan qorqalbii kenna hadhaa gaafiiwwan namoota gaggaafataa ture deebii wajjin kana fakkaatsin jedha gaafii qorqalbii kenna irraa barnoota akka argattan akkasumas akka ittiin boharaa turtan abdii qabna gaafii qorqalbii hadhaa kan qindeesse Madiina Daddafooti gama ogummaa kaameraatiin suuraa taaffaseetti nu wajjin ture hanga gaafiiwwan qorqalbiitiin torbaan walitti deebinutti nageetti isiniin jenna.